Once in here and What? people are saying, get out away. Seeing outside. They want to see the snow. No, not the snow. Where should I go? Go out. Biti dukan argufeti. London ni sila Canada lafti sunjuf dukan. Yo nguya. Yes, I'm telling you, I just woke up right now. Like, right now. You are thank you. I just woke up right now. You just woke up right now. Even your eyes is not waking up. Even your eyes. Akamale wanam tu dawate guya kamfa. Iltita tetu sigar sifti. Mana kan dawate badi. Wanam tu natakas dawate summa. Me, I'm just watching, like, I am in my Netflix. I'm just watching my Netflix over here. Like, I don't go out that much. But I don't want publicity. I don't like publicity. Netflix it ana work. No, Netflix is mine. Like, I can share it to you. You can watch your movies with it. But one ya kanama. Wari London ni akka kekan dirayu unkoyotu. Dirayu nu lafa injurtu. Look, this is my traditional clothes. I embrace it. I must embrace it. Listen to me. Listen to me. Okay. Kinga brush kwani uji jokes. Aye luku yalale, luku la nanjeteni. Aye luku yalale. I must wear my traditional clothes. See, you get it. Rahim tu, but Rahim tu teyar. Rahim tu akka kander badi dibda bars. Dibishan bars. You get it. Do you get it? Do you get it? What is getting me? Do you get what I'm telling you? How? Getting me how? Getting you how? You No. want me? No, you. Marry you. No, you. You get me. You getting me. Yes, Me not getting you. No. But the kayon is in bed. Tale ya rabat de ragay. Adosi one in bed to but to eat a peep. But the English to work. Okay, tomorrow I'm going for a trip to New York. But I'm just telling you. I don't want people to hear. I'm telling you. You are? I'm just telling you. No one knows about it. It's our secret. It's our secret. I'm going for a trip tomorrow to New York. Don't tell anyone. Wake singain. Kuno laf biyatan guddo feta. Warri no jumsuru to si debi sabita nama kakanar bu fedani. Nama ci demu ferka warri fen. Nama kana ci demu ferkana. Ferenjini fetu na mumi fen ka ke na kana garte oja hotel ni no. Mimi like what is it called in Swahili? Si debi sa. English ya kuomba maji, kwani nyinyi hamjui jokes ai? Bali yake taptochte ananigonga. Bali yake unafanya kimchezo unanigonga. Mtu galato. I love you so much. Let me share the live. Game kesate ka game. Men tatan kumana ga dara full dibantalte tunguddo mirati full ka yakina. Me dara bi keto kanta. Yo. Amo unga ninjir. Dahu. Unga si kuli unga. I don't do unga. Fikisha 1K kwanza. I will. Mube Abdulaziz mube endo wajinjira mera alimenati.
Abdulaziz ilaali jirani mee tata kumaannaagaa itti tun hedduu nama daaraa dibdedhani arra daaraa dibna. Mimi sina ubaya, msinifanyie maubaya. Me namni tokko kumaanga uti. Wani kan gadhiisa $1 gadhiisa me. I wish you all the best. I wish you all the best. You stand, thank you for the rose. I wish you all the best. Laali enu wajin jirani laali dum na birkot. Wanjala hey, for the guys who are following me, thank you. Zanin kani wan kapdan erga nama lama erge. Unakuja wewe ulienda kunisema huko ati niko section 3. Where is section 3? Where is that? Me warri kumanga me. Man gifta sinti arra chufa wana sendum ne yukuno. Arbaati kapdan intalten. Golden. Hey. Wal arbaati kapta. Akwatu ule mwarabu wako? Arbaati ya inafa. Na le. Abo vitu bada rabula kisi afula sun fedaje bakisin jit sun fedaje. Nakuuliza tu. Ardi sisi walinge mtabate. Irsarabu. To barachun nama wajinjirani bali yolle mube ni dirisi walinjire. Gise warri dumate game warra dumate game warra ni gise ni dumate. Nawama. Game warra fitani nani? Samira na kucheza game nyingine bilade foto. Unataka kucheza game nyingine? Kuna comment hapa niko kuongelesha hapa chini kijoli mbaya. Oh. Speed is here. Gifters wangu wako wamelala. Matajiri hawakai mpaka usiku. Me warri met warri bada me warri lensi jalan. 5 roses guys, 5 roses. Ye fin 5 roses. Meroro, thank you for the follow. Guys, for the ones who are not following me, continue with the follows. Let's go. Mube koba jira mube. I speak English. Thank you for the handouts. Me namni tokko intaltana dimne me gifta sin dubne. Thank you, Falmata. Oh my God, 3 more gifters. Me namni me diro namni me. Thank you, Falmata. Me at least. Intaltana mal tokko dimne gadisina. Tokko gutta gadisa me. Tokko gutta isi gadisa tokko. Ndio tumeamka hata cool it, tell them you are in Glenda. Tokko gutta isa gadisa me. Eki. No, thank you for the legs. Heart, hey. Faisal. Guys, we tap we share. Bali yake amenionea leo. Jamal, thank you for the roses. Bali yake namba tatena ergi. Bali yake namba sikata tankuno. Namba ta kobe fet mo ta idana fet. Kobe wonni guddo. Namba tam fet. Ta kobe ti. Kobe namba fet. Hoda unataka gani? Jamal, thank you. Hoda unataka ya kiuno ama ni ya viatu? It's one thing the shoe of Kobe or Kobe Mamba da fan English in Arabo Mufinyati. It's you. It's number, it's 40. Anasema Kobe. Waiting for Mube. What about Rasho Abdiang? Anasema Kobe. Kobe anavaa 40. Number 48 in Kobe number 40 ke yada. Akasitinai. Akasitinai. You're welcome, Jamal. Nimwambie hivyo. Jamal, drop a hand. Thank you so much for the roses. Anavaa number 48. Wallah mo. Meti si giftaring gafka kumujata mafanget marto kumeti. Watu wangu wamelala. Wangu wengine wako kwa kasi, wengine wamelala. I know. Unajua wangu ni wa maju. Si wa huku Kenya. Maju ture saboti. Maju huko ujui? Maju. Why na nuko basunta? Ujui maju like maju huko. You don't know? What do you mean you don't know?
Muhammad Jibril sidagae paketu dubbanne. Juju ni wapi? Rachu jala barres. Atiya Rachu Ahmed jala. Badia Kiaponi, go to that side. Aizione. Jamal, thank you. Dabal, thank you guys. Let's go. Let's go. Eish, thank you guys. Twende nalo. Twende. Jamal and Dabal, thank you. Dabal, thank you for the follow. I'll follow you back. For the ones who are following me, shukran. I really appreciate. Me. Unajua bahali yake ni Manchester fans. I will wake up at 7 o'clock in the morning. Afaan Oromoo dubbisuu jirra rakkoon qabaatiin afaan Oromoo dubbachuu jirra. Tap godha. Tap humnaa godha. Gitee fi waan feetan hin ergina ammoo tap godha. Times 3. Oh my God, nitatoa wapi podcast? Raachuun namaa wajjin jiran. We need 4 roses, guys. 4 roses. Let's unlock this one. Thank you, Amudi. Thank you. 2 more. 2 more guys. Dabal, thank you. 2 more roses. Mucatini Thank you. One more. Let's unlock it. One more, guys. One more rose. Let's unlock it, guys. One more from a different person. Thank you, Jamal. It's 1K for a day, guys. We are giving him a day. It's triple now. Mate, intaltan biran kuchisiisa abo. Kuma to koga. Wal kabada me wal gargara na midi bula ma khas jirtan. Wal gargara me lalam. Me wal kabada me. Will be triple, guys. Wait for the triple. Wal kabada me. Nami na say comment barrezina. Triple, guys. Let's go. Drop the handouts. Drop the money guns. Let's go. Triple. We give him a dare. Jamal, thank you for the handouts. Triple, guys. Thank you. Triple, my people. Triple. 400 more coins to go. Triple. Let's go. 20, guys. It's triple. My people, thank you for the mic, Dabal. Most crypto, welcome. Guys, we are doing a diamond. I will look up my new life. Amudi, thank you. Adeya is coming. Manchester United is a good team. Yeah, sure. Guys, we need 7 o'clock. Manchester. You must win, yes. Ooh, look at that. Mbona inikuji? Kofia, where are you? Thank you, Jamal. Timing for Thank you. 200 more points to go. Thank you, Jamal. Thank you for the cap. 200 more to go. 200 for the target. 200 for the target. Let's go. Tap gora share gora. Tap gora share. Oh, the paper crane. Thank you, Dabal. Thank you, Jamal. Thank you, Amudi. Thank you, everyone. Thank you, Palmata, for the donuts. Ergame. Thank you, everyone. Guys, follow my top gifters. You follow my top gifters. We are 107 amazing people in the house. Let's go. Like a boa manu at Mamma Manuma to Patati. Mamma Numal go. Liverpool 7 vs Manchester. Thank you for the follow. Palmata, thank you for the donuts. Let them not snipe. Was it to snipe here? Thank you, Amudi and Dabal. Let me follow you guys. We are friends, Dabal. We are friends, Amudi. Guys, let's go. They might snipe. Was it snipe? You will never walk alone. Guys, follow my gifters. Follow the gifters for me. They are doing an amazing job. Oh. Thank you, Falmata, for the handouts. Okay, Hapana. Bahali yake. Watu wanamkrashia bahali yake. Manjaran, Ojani nisishindi bahali yake atoe kofia. Waalaikum salam, Sajda. Guys, let's watch for the snipe. Timing. Let's wait for the snipe. Let's know. Dabal, thank you for the confetti. Dabal, thank you. Jamal, thank you. Amre hot ungare fuban kanga food.
Unga bachalaan eessa fuutu anum dhibii maal? An hoteelii wanyaa adda Okay. unga fuutu. Colgate. Kolgeettii tam? Colgate afaanii rigatan. Moo rigadheera sun? Rigaan kee maa? Rigaan kee. Thank you so much, guys. I really appreciate. Me? Kana riga kasi rigadha. Kult qabda, kult. Kultiin qabda. Akka malee kult hidhattaati. Akka malee kult dibatta. Ulchi haala mukaan jira. Gafuur sun. Hin barbaadaa. Ni jira. Rematch ndo utafute basi. Gani nitafute? Haya tatu kwanza unapeana tatu unajua haya one ni hiyo. Second? Nafaa kukupea dia tatu. Tatu option tatu. Sawa, leta kult kwanza. One, second. 2 shopping bags. Then 1 sufuria. Sio hivyo, hujaelewa Kenya nasema game haichezwi hivyo. Unapeana one, hii ndo punishment ya kwanza. Punishment ya pili ni hii, punishment ya tatu ni hii. So punishment ya kwanza ni sema wewe punishment ya kwanza. Unachoose moja ya kufanya? Tatu between tatu. Sawa, hizo tatu choose moja. Sasa hakuna kitu umesema, wewe umesema shopping. Nimekuambia 2 shopping bag. 2 shopping bag ni nini? 2 shopping bag, moja unaweka akangurake wote akangararasit. Then kale akan matake wata kofia sunaka. 1. Haya 2. Ukileta kult unasurround hivi kwa macho hivi kama witch hivi. Then unajipaka hapo, then hapo kama machozi hivi moja. Haya 2. Then ile nyingine ni sufuria unajiwekea kwa kichwa. 2. Ya tatu unajiwekea sufuria. Sufuria 2 bag 3 ni hai pencil. Nifanye nini hai pencil? Unapaka hivi around your eye. Then unapaka hivi. Okay. Thank you, Amaya. Acha nikuletee ile unataka. Restart man, tuende. Shopping bag iko moja nimepata. Sawa. Jiweke kwa kichwa hivyo. You look nice. Ndio. You look cute. Tanafuri bali yake hapo ya tunijole la kijolo kitiko badi. Nasema kuna moja. Accept match. Acha la vita wa. Accept match. Kitambo sana. Wewe hujatuma pande, atuma tena. كلين كم مدى محمود جبريل haijafika? السلام عليكم. وعليكم السلام. بقنا قاعد نخن. بقنا قاعد نخن.
nama Oromoo je lubbu kiyya yonkin yoo ta'e Amaara ta'e zarin kiyya Amaara ta'e maali rakkoon isaa dhiigni kiyya Amaara yoo ta'e ani immoo yoo dhufee Oromootti dabalame yoon Oromoof dhaabadde yoon Oromoof waan hin qabu irraa gargaare maali rakkoon isaa ani baay'ee tokko haarii jira baay'ee tokko na aarsitanii waan ifu Mubaarak Musammaa gadi gombisamee fi baay'ee tokko naare nama akkasii ofitti qabachuu qabdu anotoo Mubaarak Musammaa gadi bahee Oromoo kiyya ani silteedha otoo jedhee ani nin qaaneffadha Oromoo keessaati nama uummata Oromoo gargaaru tokko dhabuu keenyatti mucaa tokkotu guyyaa tokko laayivii galeen ture yeroo sana waan ta'e irratti uummata Wallaggaa gadi gaggalagashaa jiru maalin taloo ati maaf caaljittee taa'aa jirta uummata Wallaggaatiin ijoolleen Arsii arrabsaa jiru miti jedhe arrabsanii kamaan irraa qabareen jedhe arrabsanii makoo mitiin jedhe namni nama arrabse gandummaa isaa Wallaggummaa keenya nurraa naquu arrabsanii atiyyuu barbaannan deemii arrabse calliseen si ilaalaan je maali namni jiru Wallagga keessaa jedhani anillee ammallee ka gaaffii natti ta'u otoo Mubaarak Musammaa siltee ta'e Oromoo keessa namni Oromoof injiru ani nama nagarre Mubaarak Musammaatiin ala nama Oromoof sagalee ta'u nagarre nama du'a rabbiin gaditti nama du'a jalaa nama warre baga nagaanuftanii warreen ufaa jirtan ani nama tokkitti nagarre so otoon qabaadhee Mubaarak Musammaatiin ani xiyyaara tokko otoo kenneefi otoo makiinaa kenneefi otoo miliyoona 2-3 kenneefi natti tola gadi isan gombisuu miti isa arrabsuu miti maaliif uummata Oromoo boonse uummata Oromoo du'a jalaa ooshe ben kan rakkate rakkoo baase ka beelee beela baase ka daaree daaraa baase kan mana jireenyaa abe mana jireenyaa itti godhee kiraa manaa fuudhee fi irraa kaffale so badiinsaa maali ree Oromoo badii Mubaarak Musammaa silxee ta'ee isin irratti duultanii fi badiin isaa maali baga silxee taate dhugaa rabbi rabbumti dhugaa haa godhu siltummaa Mubaarak Musammaa rabbumti dhugaa godhee Mubaarak Musammaa gadi bahee ani silteedhaa maal na gootu haa jedhu maal godhe alaabaa Oromoo gadi galagashee hin arrabsine Oromoo irratti hin duulle gandaan nama hin qoonne Arsiidhaa Baaleedhaa hin jenne nama rakkataa gargaaru maal gootu maal gadi fiddu otuma gadi bahee kuni oduu social mediaati oduudha kuni beekamu oduun eessaa akka dhufu eessatti akka dhumu eessatti akka dhaabbatu dubbiin kun dhugaamoo sobadha ka jedhu abbaa manaatu haadha manaa isaatiin akka kana godhe miskiiskii haati manaa kiyyaa hicciitii kiyya odeessiti moon odeessitu jedheetu hanqaaquu 2 fuudhee of jala kaa'e halkan jechaadha achumarraan ishee dammaqseetu haadha manaa kiyyaa falli kiyya maali maalikum salaam barakatullah baga nagaan dhuftani haadha manaa kiyya malli kiyya maali hanqaaquun alee hanqaaquu maaltu na jala irkinu hanqaaquun alee jedhee haadha manaa isaatti dubbate adaraa kee nam tokkotti hin dubbatiin waan har'a ta'e kana nam tokkotti akka jetteen dubbatiin jedhe jechaadha haati manaa isaa eeshika anuun dubbadhuteeti laga bu'een bishaan waraabba'ee dhufa jettee jaarii keenaa qabattee sokkite laga buuteetu yaalee ollaa isheetu lagaati bishaan waraabbachaa jira waasitti mayiciitii kana dabarsitee namatti nimiin malee waa raajii taane jetti maalinaan abbaan manaa kiyya hanqaaquu 3 yalee bulee jette garuu abbaan manaa ishee kan of jala kaa'e hanqaaquu 2 ture isheen 3tti dabalte ani badee isheen hiriyaan ishee sunis anuun dubba'u jettee haqxee warra ollaa isheetti warri abaluu raajii ta'anii jetti maalinaan abbaan manaa ishee hanqaaquu 4 alee bulee jette ammoo isheen tokko dabarsite warri abbaa abaluu raajii ta'anii jetti maalinaan abbaan manaa abaluu hanqaaquu 5 alee bulee jette maal argite haati manaa iyyuu icciitii abbaa manaa ishee gadi baafti jechaadha dubbiin abbaan manaa ishee 2 jedhee hanqaaquu 2 fuudhee of jala kaa'ee somni meeqatutti dabalame 3tutti dabalame hanqaaquu 5 ta'ee jechaadha somni itti daddabalamaa deeme jechaadha ammallee sooshaal miidiyaa kanarra wanti deemaa jiru warri gadi bahanii amma Mubaarak Musammaatiin siltee aja'anii feetu foolooyi guddifachuufi feetu laayikii guddifachuufi feetu yuutuub chaanaalii guddifachuufi feetu immoo uummanni Oromoo hangam Mubaarak Musammaa jaallata hangamtu immoo jibba otoo Mubaarak Musammaa lammii yookaan Oromoo hin taaneeti
maal jedha Oromoon kun otoo Mubaarak Musammaa siltee yookaan Amaara ta'eeti uummanni Oromoo kun Mubaarak Musammaatiin si jaallanna jedhamoo si jibbina jedhamoo irratti duulamoo irratti duuluu dhiisa kan jedhu adda baafachuuf jecha kana gochuu danda'u. Ani social mediaatti namanu. Oto warri gadi bahan kuni gadi bahanii laakiin utoo hin shomne yookaan ni kijibne yookaan waan uummanni Oromoo jedhu ilaashaaf malee Mubaarak Musammaa Oromoo mada otoo jedhani warreen amma jala teessanii gadi gombiftan kuni akkam gootu. Abalu akka jedhee obboleettiin isaa akka jette abalu akka Muhammedoon akka jedhee Taahir akka jedhee Jamaal akka jedhee Osmaan akka jedhee Mubaarak Musammaa Oromoo miti innoo silteedha jedhee jettee nama abbaa kiyya tokko jedhee geerara mistira irsaafniiti mataa ooftutu baasaa qum jettee irra teessi shara shartee gaafatti akkuma xibaadaanyaa jedhe. Hichiti Oromoo isin hichiti sin beektanii jechaadha. Hichiti qabachuun beektani. Oromoon illee namni iski akkamiin madaalamu Oromoo maaliitiin madaalamtu isini? Waanuma tokko ajandaa tokko dubbiin kun eessaa akkas dhufe? Maaliif immoo akkas jedhani? Amma diinni keenya nama Oromoon gaafa wal qabattee Oromoon kutaa kudha tokko yaada ishee tokko godhattee gaafa deemtu diinni keenya uftee gidduu keenya galtee ajandaa uumti. Ammallee fuudhanii ajandaa Mubaarak Musammaa Oromoo duratti ija godhateera. Anaafi ija koo tokkittiidha jechuudha dandeessisa Mubaarak Musammaa. Ija godhatee jira. Isatu Oromoof sagalee ta'aa jira. Isatu rakkataa gargaaraa jira. Isatu du'a rabbiin gaditti du'a jalaa kan nama ooshaa jiru Mubaarak Musammaadha. Akkam goonee ajandaa irratti uumna jedhanii fidanii ajandaa yoo uumanii isin maaf qabattanii oduu kana sobamoo dhugaadha jettanii otoo nama sanarraa abbaa sanarraa adda hin baafatini maalajii olii gad qabattanii fiigdu. Ammani tiktokii kiyya otoon irraa 1,000 gala jedhee 1,000 otoon gala jedhee otoon ganda tokko gadi gombisee namoota hedduutu ofee foolooyina godha. Namoonni baay'een isaanii sooshaal miidiyaa isaanii kaniitiin guddifatanii yuutuubii isaanii kaniitiin guddisan waan gaarii hojjetanii miti. Nama arrabsanii Oromoo arrabsanii deebi'anii immoo erga laayikii isaanii guddatee fi erga peejiin isaa guddatee fi as deebi'anii Oromootiin dhiifama gaafatu. Namoota baay'ee agarree jirra. Namoota as baanii Oromoo arrabsanii hayyoota Oromoo gadi gombifanii erga tiktokiin isaanii guddatee erga foolooyii guddifatanii erga yuutuubii guddifatanii as deebi'anii immoo Oromoo kiyya sinitti baay'illee jirra dhiifama nuu godhaa jiru. Namoota baay'ee agarree nama akkasii. Isinis agartanii jirtu anis argee jira. Namoonni baay'een akka kana gochaa jiru. Isinoo maaf goyyomtu Oromoo? Oromoo maaf gowwaa taatu? Maaf asiyyeessitanii yaaddu yeroo hundaa namni gaafa dhufee amma nuti amma fakkeenya geemsii gaafa taphannu nuti asiiti wal moo keenya amaaraa moone jenne amaaraa injifanne jenna. Garuu isaanii asiiti geemsii ittiin taphatanii fuudhanii warra fannoof ergu jechaadha. Qawwee Oromoo qawwee bitadhaa ittiin lolaa Oromoo nurraa fixaa jedhanii itti ergu. Isin garuu asiiti waama tokko sammuu keessaniin hojjechiiftanii Oromoo. Asiiti gandaa wal qooduu walii arrabsuu. Otoo Oromoo ani kan na aarsi amma abiddanitti naqaa jiru otoo Mubaarak Musammaa siltee ta'eeti badiin inni balleesse maali? Oromoo biratti waan inni balleesse maali? Oromoo biratti Mubaarak Musammaa nama ija tokkoon ilaalamu ture. Gadi gombisuu miti. Maaliif nama rakkataa gargaare sila ta'eef Oromootti hin balleessine otooma lammii gara biraa ta'ee otooma naate warra kana waan ni siltee miti otoo Amaara qomcee ta'ee Mubaarak Musammaa Oromootti hin balleessine Oromoof waan gaarii godhe Oromoof waan gaarii hojjete malee Oromootti hin balleessine Mubaarak Musammaa. Kanaafiyyuu Oromoo kiyya adaraa keessani dubbiin tokko iddootii ufte baraa duraan dursa. Namni tokko gaafa nama arrabsu maaliif nama arrabsa? Isin gaafa isin diuutii gootanii fi gaafa isin sheerii gootanii fi amma fakkeenya namoonni akka kiyya Mubaarak Musammaa jaallattanii gaafa namni tokko Mubaarak Musammaatiin gadi gombisee isa arrabsee jechaadha.
gadi gombisee gaafa poostii godhu isin garuu diwuutii gootii fi warri akkuma koo Mubaarak Musammaatiin jaallattanii maaliif Mubaarak Musammaa arrabsitee maaloo jenneetu aqnee koomentii jalatti arrabsinaa sheerii goona diwuutii goona isa miidhaa jirra miti isa guddisaa jirra inniyyuu duraan dursa laayikii barbaachaa fi inniyyuu kanaan dura sheerii barbaachaaf gadi gombise. Gizee booda ni agartu warreen amma Mubaarak Musammaatiin gadi gombisaa jiranii gizee booda dhufanii Oromoo iifamanuu godhaa jedhu. Erga laayikii foolooyin isaanii guddatee fi jechaadha. Isin immoo jala teessanii waanuma Mubaarak Musammaa jaallattanii fi sheerii diwuutii gootu. Hin godhiina nama akkasiif hin godhiina. Otoo danda'amee nama arrabsu. Mubaarak Musammaa miti jechaadha. Nama kaaniyyuu nama arrabsu. Bilookii godhaa ofirraati baasa akka hin agarre malee hin guddisiina. Isin gaafa sheerii gootan ni guddifne ni xinneessina itti fakkaatu miti isin guddisaa jirtu. Gaafa sheer diwuutii gootanii fi isin namticha guddisaa jirtu. Inniyyuu nama arrabsuunsaa maaliif guddachuufi karaa ittiin guddatu tooftaa barbaadeetu jechaadha. Karaa barbaadeetu. Kanaaf iyyuu isin immoo jala teessanii Mubaarak Musammaa waan jaallataniif sheeriin godhiinaa fi diwuutiin godhiinaa fi abbaan saayyuu of tuffatee maaliif viidiyoon kun laayikii dhabe maaliif sheerii dhabe maaliif diwuutii dhabe jedhee deebisee viidiyooma sana akkuma poostii godheen diileetii godha. Garuu isin jala teessanii yoo diwuutii sheerii gootan abbichuun isin itti caalii jechaa jirtu. Namicha sana itti caalii jechaa jirtu. Maalidha guyyaa tokko abbaa kiyyatu akka kananaa jedhee mana barumsaatti waan barumsa isinii taatu tokko. Mucayyoon tokko yeroo hunda na reebdi anu humna hin qabu ishee moo hin danda'u. Gaafa guyyaa lammaffaa abbaa kiyya hime mana barumsaa naquun jedhe maaliif jenna mucayyoon sun hin na reebdi anu humna hin qabu yeroo hunda na reebdiin jedhe abbaan kiyya akkasina jedhe. Biyyoo bullaa haasaa jedhe. Kiisii keetti naqa'uu daree galii jedhe gaafa isheen lola kee uftuu jedhe suuta jedhee biyyoo bullaa sana harka kee keessaa harka keetiin ammaarradhu ija isheetti fuudhii xirqim goyii naqii ishee yaa ija koo jettee otoo iyyitu ati immoo tuminaan jedhe irraa ba'u tumii hanga dandeesse tumii biraa sokke isheen isaati reebdu miti isa waa'ee ija ishee sanaa iyyitii jedhe akkuma abbaan kiyya naan jedhe nan godhe fuudhan ija isheetti biyyoo sana naqee. Nan ishee tume jechaadha. Ajjeesee gaafa lubbuun keessaa bahuu jettu dhiisee biraa sokke jechaadha. Maaliifi abbaan kiyya humna naa ta'e na jabeesse jechaadha. Abbaan kiyya tooftaa naaf hime jechaadha. Kanaaf iyyuu maal siniin jechuu barbaadeen Oromoo otoo abbaan kiyya akkasumaan goyinaan hin jenne ta'ee intalli sun na reebaa hafte ani moo hin danda'u. Sababiin isaa maaliif abbaan kiyya icciitii kana natti hime Anisa wana banki ya nanjide nan gode nan muadde. Ammallee warreen gadi bahanii nama arrabsaa jiran kuni gaafa isin laayikii sheerii duuti gootanii fi isini harka rukutaafi jirtu. Ishini aizo jabaadhu sifaana jirra jechaa jirtu malee sheerii gochuun keessanii sheerii gootanii Mubaarak Musammaa arrabse namichi kun jettanii gadi galagashitanii duuti gochuun keessanii isaatiin xiqqeessaa hin jirtanii. Isaatiin guddisaa jirtu malee. Kanaaf iyyuu Oromoo isin tooftaa baradhaa. Namni akkaataa itti bara kana waan akkaataatti nyaata nyaatu barbaada. Akkaataatti guddatu barbaada. Malee Mubaarak Musammaa namatti balleessee uummata Oromootti balleessee gadi galagalaa hin jiru. Namni kun ofii isaa garatti of guddisu barbaada. Garatti sooshaal miidiyaa mataa isaa guddifatu barbaada. Namni tokko Oromoo wal xiqqeessuuf ariifanna yeroo baay'ee maaf beekamtii godhata mucaan kun maaf guddata jennellee namoonni baay'een namarratti duulu bari maaf guddatti maaf guddata kana bichaadha ani nurratti garbummaa fidee jiru malee badii qabaatee miti Mubaarak Musammaa ilmaan Oromootti badii qabaatee ilmaan Oromoo balleessee miti. Siltete oto Mubaarak Musammaa siltee miti siltee no hanga tokko Oromootti yooda oto Amaara warra qomchee kana warra nu ajjeesaa jiru kana ta'e ani Mubaarak Musammaa ija koo tokko keessaa hin baasu. Maaliif jennaan Oromootti hin balleessine. Maaliif jennaan Oromoo du'a jalaa ooshe. Maaliif jennaan rakkataa gargaare. Maaliif jennaan nama beela baasee eebuu baasee daara baasee nama mana hin qabne mana itti godhe. Kanaafiyyuu Mubaarak Musammaa har'allee borillee taanaan ija kiyya warreen jibbitan jibbaa. Siltee ta'e ta'uu baate wanti nagashu tokkollee hin jiru. Maaliif jennaan Mubaarak Musammaa Oromootti hin balleessine. Oromoo hin balleessine. Kanuma dubbiin jirtu.
yoomillee warri moasirraa gandummaa arsiikoo baaleekoo jimmakoo harargee goottanii otuma akka jettanii duuti isin irraan ufti otuma isin waa'ee gandummaa faarsitanii otoo isin asumaati abaluu innoo ganda akkasii jettanii rabbii lafa kanarraa isin xaragee isin fudhata nama taakiyyarraan kaase otuma maa jettee faarsitu otuma adasirraa ganda jettee faarsitu rabbiin lafa kanarraa wachoofitti isin fudhata gaafa sana maal goota nuti asumaati dulloomne otuma asuma waa'ee gandumaa faarsinu ala keenyatti dabarsaa jirra ala keenyatti waa'ee gandummaa waa'ee amantaa wal qooduu ala keenyatti dabarsaa jirra waaqoo guutuufaa kana nun barsiisne abishee garbaafaa kana nun barsiisne gootonni keenya warra durii waa'ee gandummaa nun barsiisne isin buddeena isin nyaattan gandummaa nyaattu garaa keessanitti gadi galle malee isin iddooti waa'ee gandummaa Oromoo kutaa kudha tokko guddachuu yoo barbaadde bilisummaa yoo barbaadde Oromoo tokko taatee yoo deemuu barbaadde yoo bilisummaa barbaadde yoo garbummaa jala nan baajette waa'ee gandummaa isi abaluu akka barbaadaa ta'u Oromootti hin balleessin Amaara haa ta'u anumti kun iyyuu Minilik safaarii maaf hin ta'in Oromootti hin balleessin malee ofitti na qabadhu na guddifadhu. Maaliif ani nama Oromoo otoon ta'ee otoo harka nama tokkooti lammummaa isaa otoo gara Oromootti jijjiirratee kana jira jecha. Otoo ani Amaara ta'ee Oromootti hin balleessine nama Oromoo gargaaru nama Oromoo sagalee ta'u nama alaabaa Oromoo fuudhee addunyaa kanarratti mul'isu yoo Amaara ta'e maal taaree yoo ati ofitti na qabattee na guddifatte maali yoo nama akkasii guddifatte yoo ofitti qabatte Mubaarak Musammaa yoo siltee ta'e maali rakkoon isaa yoo ofitti qabatte. Yoo ofitti qabattee guddifatte maali rakkoon isaa? Ofitti qabattee guddifadhu maa rakkoon si guddisa gisee booda namni akkasii si guddisa oduun baay'attee farreettiin faanii jaanii yoomillee har'allee taanaan Mubaarak Musammaa onnee keenya keessa jira warreen immoo tiktokii keessanii laayikii isaa guddifachuuf yookiin immoo foolooyii guddifachuu barbaaddani waanuma gaarii dubbadhaa uummata keessan booranaa ka'umaa jiruuf kan nyaata dhabee kabeela'ee ka du'aa jiruuf sagalee ta'a Oromooni yommaa sanayyuu laayikii isinii godha yommaa sanayyuu foolooyii isin godha waan gaariirraa wanti argamu tokkollee hin jiru kanaafiyyuu yoomillee har'allee borillee Mubaarak Musammaa ija ilmaan Oromooti dhugaa rabbii dubbatuuf ka barbaaddan jedhaa ka barbaaddanis gadi fidaa olis deebisa gadis deebisa Mubaarak Musammaa nama ilmaan Oromoof dhiigaa ture rakkataa ture Oromoo wajjin boo'aa ture gaddaa ture nama mana hidhaa keessatti mormi irraa cituuf jedhee rabbiitiin gaditti qarshii miiliyoona hedduutti faradame Mubaarak Musammaa as bahee Oromoo jedhee boo'ee nama kadhatee nama mana hidhaa keessa nama dudha baaseerudha Mubaarak Musammaa nama rakkataa gargaareerudha Mubaarak Musammaa kanaafiyyuu Mubaarak Musammaa ilmaan Oromoo irraatii qarshii sassaabee biyya silxeetti gadi ergee Oromoo ajjeesa Oromoo lafarraa fixaa jedhee qawwee bitadhaa jedhee birrii ururraa sassaabee silxeetti ergaan turre Oromoo gargaaraa ture Oromoo wajjin dhaabachaa ture alaabaa Oromoo olii gadi fuudhee addunyaa irratti beeksisaa ture kanaafuu Mubaarak Musammaa olis galagalchitanii gadis galagalchitanii Mubaarak Musammaa ija keenya onnee keenya nu keessa ba'uu danda'u Mubaarak Musammaa silxees ta'e Amaaras ta'e qomcees ta'e ka barbaadees haa ta'u Mubaarak Musammaa har'allee borillee ija keenya tokkooti onnee keenya yoomillee taanaan kanuma Mubaarak Musammaa ka barbaade yoo ta'u Mubaarak Musammaa ofitti qabanna malee ofirraa hin fageessinu kanuma dubbiin jirtu dhageessaniittu kanuma dubbiin jirtu maaliif ofirraan fageessine yoo jettan immoo Mubaarak Musammaa Oromootti hin balleessine Mubaarak Musammaa nama rakkataa gargaare Mubaarak Musammaa nama imimmaansaa buusee nama dugdatti baatee mana yaalaa nama geessaa ture Mubaarak Musammaa nama Oromootiin afaan kaa'aa ture kanaafiyyuu Mubaarak Musammaa Oromootti waan balleesse hin qabu silxeesaa ta'u Tigireesaa ta'u Walloosaa ta'u Amaarasaa ta'u Qomceesaa ta'u Mubaarak Musammaa Oromootti hin balleessine Oromoof dhaabbachaa ture Oromoof sagalee ta'aa ture kanaafiyyuu Mubaarak Musammaa alaabaa Oromoo fuudhee gadi gombisee alaabaa
warra biyya isaa yookiin immoo akkuma amma jettanii Mubaarak Musammaa silteedha jettanii alaabaa siltee ol hin baafne. Kan inni ol baafsee yeroo hunda faarsaa jiru alaabaa Oromoodha. Kan inni ittiin dubbataa jiru Oromoodha, afaan Oromootiin. Kanaafiyyuu Mubaarak Musammaa yoomillee warreen olis gadis jettanii akka barbaaddan taatanii lafa xiitaa gadis gombisa. Qoonni kan hin jiru warra hinaaftuun xinnoon qabduu balbalaan namaa kaatan. Bara kana obboleessiyyuu nama hinaafaa bari obboleettiinuu nama hinaafti. Guddina Mubaarak Musammaa hinaaftani moo? Guddachuu Mubaarak Musammaa hinaaftani. Ani otoon qabaadde otoon Mubaarak Musammaa xiyyaara shallame otoon makiina shallame dasna ja'a. Ndom siltee ta'ee gadi gombisuu miti otoon makiina shallame dasna ja'a nama taakiyyaan. Kanaafiyyuu Mubaarak Musammaa ija keenya onnee keenya keessa jira. Ba'uu hin danda'u. Maaliif jennaan Mubaarak Musammaarraan ala Oromoon ija hin qabdu. Memmee nama biyya kana keessa biyya Arabaa keessaati nama Oromoof sagalee ta'u nama rakkataaf sagalee ta'u agartaniittu nama akka Mubaarak Musammaa itti himmame akka lubbuutti nama sagalee ta'uuf agartaniittu hin agarre hin qabdu Oromoon. Oromoon waan isheen qabdu yoo jiraatte nama gaddaa wal qoodu tokkoffaa nama amantaa wal qoodu namni Oromoon qabdu yoo jiraatte tokkoffaa. Otoo waammatanii Oromoo keessaa namni gandaan nama qoodu jira yoo jedhanii tokkoffaa ni jira. Namni amantaan nama qoodu jira yoo jedhanii tokkoffaa ni jira. Warreen amma gadi nama gombisaa nama arrabsaa jirtan kuni abaluu rakkateera birrii kuwan gargaarta yoo jettee illaattu ati. Illaattu namni amma nama gadi gombisaa jirtu kuni sagalee namaa ta'uu miti. Nama gargaaruu miti. Birrii tokko laatta yoo jedhanii illaattu ati namni amma gadi nama gombisaa jirtu. Namni Mubaarak Musammaa silteedha jettee gadi gombisaa jirtu birrii tokko illaattu bari. Garuu Mubaarak Musammaa waan qaburraatii nama gargaaree kan hin qabne immoo gadi bahee sa'aatii namni rafu gadi bahee otoo dadhabeen jedhiin gadi bahee nama Oromoof sagalee ta'uudha. Nama lammii isaa gargaaruudha. Nama Oromoo isaa gargaaruudha. Kanaafiyyuu warri amma gadi nama gombistani isin warra laayikii barbaachadha. Homaa isin ittiin faradamu. Laayikii keessantu xinnaate, foolooyii keessantu xinnaate, kanuma dubbiin jirtu, kanuma barbaacha waan isin gochaa jirtan. Malee siltee otoo ta'e ittiin boona dhugaa rabbi siltummaa isaatti ni boona. Ani Mubaarak Musammaa otoo afaan isaatiin gadi bahee ani silteedha jedhee dhugaa rabbi ittiin boona. Uummanni siltee ittiin boonu, ittiin koru. Nama akkasii qabaachuu isaaniitti ittiin boonu, ittiin koru. Dhugaa rabbi. Wanti nama qaanu Mubaarak Musammaa sooshaal miidiyaa kanarra bahee waan nama qaanessu, waan safuu hin hojjenne. Uummata Oromoo Arsii Baalee Jimmaa Harargee jedhee addaan nama hin qoonne. Ija tokkoon ilaale Oromoo hunda. Mubaarak Musammaa waan haa godhee miti. Garuu uummata Oromoo nama inni gargaare waan inni hojjechaa jiru dasna jedhee waan natti tole waan isaa argeefi. Kanaafiyyuu hageessaniitu.